Hayyeegaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtu? Ani nagaa kiyya. Har'agaa viidiyoo baay'ee bareedaatiin walitti dhufnee jirra. Akkuma beekamu gaa Taaddalaa Gammachuun sirba baay'ee bareedu nuuf qabatee dhufee jira. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan daarektiinsa baay'ee bareeda, ediitiinsa, kalariinsa waan hundisaayyuu baay'ee bareeda. Viidiyoo kana gaa daarekti kan godhe Roobsanidha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo kanarratti baay'ee bareeda daarektiinsa. Akkasumas laayireeksii yookiin walaloo isaa kan barreesseeru Yoosan Geetahunidha. Yoosan Geetahun egaa akkuma isin beektan baay'ee nama cimaadha jechuudha. Akkasumas meeloodii yookiin yeedaloo isaa kan hojjeteeru Geetish Maammoodha. Baay'ee bareeda yeedaloon isaa isa kan waliin ilaalu ni ta'a. Akkasumas music arrangement kan godheeru Abeel Phaawulosidha. Muuziqaan isaa baay'ee bareeda hamma isinitti olitti. Akkasumas arrangementii mix and masteringii kan hojjeteeru Abagaas Kibra Warqidha jechuudha. Baay'ee bareeda waan isaayyuu baay'ee natti toleera naati weelluun kuni. Amma gara weelluu kanatti si fuudheen deema jechuudha. Itti bashannanaa, itti bohaaraa. Namoonni chaanalii keenyaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana immoo like gochuun irraanfatinaa. Laayikiin keessan baay'ee waan na fayyaduuf hundi keenya like goona. Akkasumas hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Amma kallattiimaan gara itti aanutti dabarra jechuudha. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon bifa mootii dukkanaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Iddoo keerraa si dhabe iddoo si fi maleessa arjaan kakameetti dugdaadha kobeessa dachii badhaadha kuufa godoo ilmaan hiyyeessa. Sichilmaan kee jira biyya taatee birruu Oromiyaa, biyya bishee garbaa Oromiyaa, biyya lemoo qilxuu Oromiyaa, biyya aalii birraa Oromiyaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon bifa mootii dukkanaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Oromiyaa, Siyaa.
ardiilee torba biyyaayyuu hayyoota. Sichilmaan kee jira biyya jaallenati Oromiyaa biyya ilee fidaa Oromiyaa biyya bakka waare Oromiyaa kan jarraa abbaa gadaa.